Bantare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jam tu dapat tak kenya. Cerita cerita sini jecha salam tanda nya tanah rakate. Lagi afigar kata macam kerja tanah dati. Isin hari kedua cuma mubarak hal kerja belajar. Gani. Baru jam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jam tu dapat kenya warina dunia marah jirtan. Orang mandi. Kekarin jirtan jirta sini jecha. Akasuma arana wal fakane dulu. ماشي خوري ربي تنقل الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله يا كسيتي أول درا سلا محمد درا أني لو يسوع لينا يسوع لينا مالك سببي سين نبرين جرفي نمنا كم بيك كم يرونتم مقالة إيدادي يرو وجيدي أكسم يسين إنجتو محمد أكسم مرة فيديو تكسر عمره فياتي داوتو أجرساجي akkasuma saniifuu daawwattoota qabeenyota kiyya awwala dura uummanni Oromoo kan addunyaa mara jirtanii ammoo naa galatoo maal isiniin jaa maaliif jette ijoolleen warri bilbilaan karaa waasaapiitiin karaa imootiin karaa feesbuukaatiin jechuun nu rakkachuu jirtan warreen dhimmamu jirtanii akkasuma dhukkubbiin teenya dhukkubbii teessin jechuudha saniifuu Mahammad Dachaas faraan ijoolluma Oromootu fakkeenya warra namatti argame jechuudha na jajjabeessee ammoo karaa kaan sheekna yaame akkanaan fayyaa harkadhee bakka tiyya kalee isaatti deebi'ee wariina godhe tokko faratti isaanii jechuudha akkasii jechuudha wantoota qabeenyota keenya haasoo soqotee rakkoo qabu wooma sirriitii dubbachuu jirta akkasii daawwattoota keenya fayyaan tun hin goomtu namni kun yoo fayyaa qabaate fayyaan faaya maaliif namni ija qabaatee fi afaan qabaatee qofaaf hin jiraatu wallahi sammuu qabaatee fi fayyaa jaan qabdan mayyaan nama tokko akkana bifa isaa tana ilaalanii ammoo rakkoo isaa rakkoo dhugaa keetee fuulaa fi qaama silaananitti uffata keessa silaananitti fayyaa jahan qabaa siin jedha ati ammoo dhukkuba si jiru hin beektu namni gariin amma kun maraatee fi dhukkubni isaa sun beeksisa qaba ni beekama yeruma laalan osoo qorannaan hin taane akka laalaniiti haasa namni sun haasa olaalanii dhiiga namaa keessaa inni beekta haasa namni sun haasa olaalanii fahaman dhibee inni qabu san gariin ammoo harma namni tokko wajjin haasoo inni fayya qaba janii ni deema ammoo qaama isaa keessa rabbii beeka inni nuuf hin beeku innummaa nuuf hin beeku waan itti jiru manaaf keessa jira jechuudha manaafni sun uumani manaaf zaahirii tokko mee mammoo waan takkaan sii masala yeroo dhukkubni dura si qabu awwala yookiin asxaa wayii sirra fidu malee akkuma lafaa keetu qab godhee dhukkubni qabee bada lafa siin dabarsu yookiin mataa si dhukkuba yookiin si qabbanaa si jira jechuudha sanumarraani dhukkubni siqqaa si qaba jechuudha eegas ammoo karaa si dabarsa karaa yookiin ati ciisinsaatti si dabarsa yookiin karaa miidhaa wayiitti si qochisa jechuudha akkasuma kabajamni daawwattota keenya isinii ijoolleen Oromoo naa galatooma naa jiraadhaadha kana jeenimu himee dheefituu danda'u saniifuu ammoo jechuu waan takka waliin aan dhaabsisee dhaamu namni kun ilma namaa tokko yookiin sababa jechuu yaani obboleettii liinaatti waan kana hojjettu obboleettiin liinaa suni jechuu ani yookiin isii fuudhee isii gallakkisee hin beeku hinaaffaa waan iraanitti natti hinaaftee dhabee obboleettiitiif jalaa qaba. Isuma amma asirratti yoo seefaan hin badini wanni jechuu barbaade isummaan sanuu dhibeen itti jiraatinna intaloon sanuu attana yaadni arrana kan ettaanji naafiliinaan nagaanii bultii teenya hawwitu ilmoo teenya nagaan guddifachaa jiraachuu jira jechuudha. Sababa ammalatti namni tokko namatti istiin ta'u. Yaani taawwalaa ta kutte gaafsa illee na hiite manidhaa irraa gabbee kutte. Ammoo namoota bitanii irraa laalanidha. Ammoo eegasi anillee liinaadhaan dhiisi midhii waan kana miidhaa irratti midhiin hin godhini obboleettii dhiisi haa ta'isu jeeni. Maqaan nu badaa'e. Jeeni baatee kutte. Obboleettii hojii jiraachaa obboleettii si jibbaa waan jedhu namni osoo dubbii tana hin hubanne seenanii jecha kana nama juufaa. Baatee kutte liinaan na bira teessu naafate harkaan walitti qunnaa harkaan na badaa deemi jetteen na biraa deemi jetteen ammoo deebitee as duubatti jechuun an badii yookiin yaada wayiitti yakkeetiin yookiin Abdullaan yookiin na ajjeesuu feetee yookiin ammoo ilmooti jechuun ajjeesuu feetee yookiin ammoo naaf liinaan akka waliin hin jiraanneef. Egaa bilbila illee beektaa dhiyoo tana eegas bilbila kaasuutti deemalee awwala ati hokka isaa ta'uu feeta akka isaatiin si godhaa hin jenne viidiyoo san liinaan laaltee turte ati maal kuma qabdaa bisi jaasisa. Yani ati akka si godhudha yoo rabbiin si godhe malee ilmi namaa waan takka boolla qottee jechuun yookiin huccuu wayii irraa haftee yookiin harama wayii haamtee akka nama marga achirratti margee biqileetti boolla san gaffageeytee yookiin bishaan keessa yoo jiraatanii namni kun itti qotii haaduutu yoo jette ati yaadde namni kun asiin dhufee karaa xurree jira xurree tana ammoo lafti balloodha lafa tana
hallayyaa jira. Hallayyaa tana ammoo itti haa kutu akka inni du'uun barbaadaa yoo jee itti yaadee godhee yoo rabbiin guyyaan kee geessi inni ajjeesaa siin jee malee hallayyaa tana kuttee gongu hin duutu. Tarii agartee bira kutuu yoo hallayyaa tana kutteellee rabbiin sumaan bisa. Biddeenna keetii. Ati kumas nama taphaa beekaa utaalee. Biddeenna keetii fi riskiin yoo asirratti haftee hin duutu jechuudha. Sanii jecha hin duutu. Saniifuu haati mana kiyyaa liinaanis haa galatoomtu haa jiraattu urmii rabbi naaf haa dheeressu silaa fiidiyoo tana badala isii hojii marru Maammadii hojii marree. Rakkoo qabu namni gammachuu qabu sa'a san irratti ibsachuu barbaada. Wallaahi nuti eegeedaa jechuun anaa fi Maammadii akkasuma liinaallee hin rafne jechuun akkamatti akkuma ammas nu hirkitan kanatti tattaabullee walumaan haasawaa oollee jechuun daawwattoota keenya waan takka kalaas ejji teenya tanuma akka kalee galgala isin dhugaa maammaffaan dalagaa irraa galanii akkasuma jiraachuu ila amma saniifuu maaliif gammachuu namni nama gammadee amma kalee galgala liinaa hin haasoo jettuu isin jedhe maaliif hin haasoo hin eeguu Maammadii isin jettu ani liinaa kee dhiqadhee fuula dhiqadhee deebi'ee Abdallaa laala malee hin amanuu jechaa turte nan. Kaameraa cufnee otoo manaa sa'u ifa manutti hin jiru. Abdallaa Amaan dhiqadhaa'u. Dhiqadheetiin Abdallaa deebi'ee lulee laalaa jee jechaa ture daawwattoota keenya. Rabbiin ammoo fayyaa. Ifillee keessa kuteetiin rafu jijjiira malee fayyaan tun dhugaa miti. Haadha maguujeetiin ibdee yookaan nama cinaa jiru haadha hojii. Akkasuma amma intala sanillee jechuun intala waan kana gooti sanillee awwaala tokko faraan biriitii amma. Bari mucaan faraan biriirti faraanii yoo baadillee yoo baddillee yoo badu baddillee faraan biriirti faraanii bakka isin jirtu. Faraanuma itti gaafatama. Faraan itti gaafatama. Amshi isii osoo miidhaa irra geessu hin ta'in taa'amma dura akka dabarteetu dabarte akka fedhe haa ta'u. Dabarteemi isiirratti miidhaa yaaduu osoo hin ta'in maaliif mucaa san sossobanii obboleettiyya waan akkanaati jennii namticha silaa waan kana dhaabee jechuun ilma namaa. Hundee qaba boota qaba. Osoo taas baay'een ta'in tanama nuti quban qabne kaameraa duubaa hedduu namtichi malee awwaala irratti namtichuma silaa sirii godhu san suuta micaa gaafataniituma afaan nagayaatiin osoo itti lolle hin mullee yoo isin jettillee hayyee obboleetii hin himin akkasitti tole wanni akkanaa yoo seetaati akkasitti tole akka fedhii ta'eeti uma jetteetumaani suuta irraa himsiiftee isiisanillee suuta namticha awwaala tokkoffaa irratti namtichuma san namticha sirii nama godhee ilma namaa jaamsa ka fayyaa qabu ka nyaatu ka dhugu ka deemu ka dalagatu maatii isaati hojii jiraatu akka inni fakkeenyaaf maatii wajjin jiraanne akka inni wallaaleetuma akkumatti karaa gara deemee qumaamaa nama goyyisan suuta qabaniituma isinillee miitu qabdee namtichi san hin miitu harkuma mootummaa keessa harka mootummaa keesseetuma badiisaa takka takkaan itti himta mootummatti dhiyaatee fi miidhuurra namtichi waan kana godhus Oromoodha. Oromoodha malee lammiin biraan huntuutu qaa'ee sumattu. Lammiin birooti miti ka dhufee waan kana namatti siirii tana namatti godhee nu miidhu jiru nama birooti miti nama Oromooti. Lammii Oromooti. Fuutee maaliif ati isa miidhuurra fuutee yoo harka nagaatiin jechuudha mootummaa harka keessee mootummaa waan jira waan belleesse hunda takka takkaan osoo nuti bara yoo finnee nutti hijiba. Nukki jibuun mala. Nukki jibuun qaaqanii mala. Yaaqa nutti himu fuutee mootummaa bira keessee mootummaadhaan takka takkaan yoo himsiisetteeni achii boodallee akka mootummaan sun miidhu yoo hin taane qulqulleessitee isa kakachiiftee achirraa qabbaafta. Garaa seeraatiin ammoo waan kana nuuf fudhatanii seerri nu barama. Seerri viidiyoo agartee ijaan. Seerri viidiyoo lafa jiru guutuu takka takkaan itti agarsiifta. Agartee ijaan isaa waan san godhu laaltanaa bara. Seerri kun fakkeenyaaf waan harka kamiin gaa'e sa'a meeqatti daqiiqaa noo meeqa. Nama kana kan itti qaraamuu jira. Kan itti qaraamee fakkeenyaaf nama kana kan deemee qumaamaa guru kamaraan hatta ana fi jawaadee kan biroo kana duuba kan kaameraan duuba. Isaaniif rabbii wal beekachuu irraa hin jee saniifuu nuti waan kana jala yaane jechuun hordofne fardeessinee namtichi waan kana hojjetu namtichi nama keenya miidhu nama keenya irratti hamtuu yaadu seeraan jala yaane jechuun osoo miidhaa isa irra hin geessin osoo nama biroollee miidhaa ammas deebi'ee irra hin geessin agartee qabnee akka mootummaatti qabanee mootummaa bira akka yaada Abdallaatti beeku akka yaada Abdallaatti mootummaa bira haa taa'u jechuudha. Gufummaa waa gootu sunu haa dhabamtuudha bara. Haa dhabamtuudha boo. Namni kun. Akkuma garee isaa bichaa guurre abbichi dura waan kana jalqabee sun ni jira yoo ta'e hin banne jaamu. Akkasii waa jala kun banne. Dhugaa kee. Ittuma fufa. Inni kabiraa fidata. Nama deemee waa goggoodhu. Numa fidata. Amma isaan kana yoo qabnee warra harka isaa qaban maali jennu kana yoo qabnee mootummaa kaninees kun ergamtoota. Inni taa'ee waa saddaqu sun. Kunuun warra maallaqa isaanii biddeena isaaniitiif jala fiigu malee waa takka keessa jira warri waa guduunfu warri waa namatti godhu warri waa namatti hojjetu isaanii miti isaan warra ergamtoota yookiin akkamatti jala yaa'u malee. Beekamaadha. San keessa hin jiranii jechuudha. Saniifuu kabajamuu daawwattoota keenya akkasi fayyaan rabbiiti rabbi fayyaa ta'e isin yaadisu saniifuu ammoo wanni walii godhuu qabna.
du'aa'edha. Nuti ammoo daawwattoonni keenyallee waan kana dhiisaadhaa nama sana hin baasinaadhaa dhiisaadhaa yoo isin kan nuyi jettan taate ni dhiiba. Ani ammoo warraan tana haasawee osoo hin ta'in isin duratti as ba'ee kaameeraa duratti fakkeenyaaf daawwattoota keenya fayyee alhamdulillah rabbi na fayyisee jechuuf hin viidiyoo tanaaf isin waraabe malee ani jechuudha yookiin ammoo jechuun miidhamaan ciisee maaliif daawwattoota keenya biratti as ba'ee isinuu adda ture wal yaanneeti jirraa jechuu jirraa as ba'ee viidiyoo tana isin waraabe malee bu'aa jiranii erga saniifuu ani qaama kiyya keessa dhukkubbii na jirtuu fi daadarkaa jechuudha. Amma jechuun qaamni kun takka illee if qabachuu danda'u akka madaatti na dhukkubaa jechuudha. Bakkaan ciisirraa akkanatti harka kanatti dirqamatti hin garagalaa jechuudha. Dhukkubbii qaamni kun dhukkubu keessa. Saniifuu jechuudha ilmi namaa hoggaa wanni akkanaas godhamte wanni kun qaama si laafuu dandeessi qaama keessa hidda qaama keessa si laafisuu dandeessi. Miidhaa dhiigaa asirra maal dhiinni namaan dalagu namni sammuun koontaaktii taate jechuudha. Namni hoggaa yaaduu dhiisee waan keessa jiru wallaale koontaaktiidha sammuu wanti ta'e. Ilmi namaa isaa yaadu san sammuun isaa akkana hojjette keessa jirutti akka waltuuti deemti. Yaada sirrii yaadu jira. Yoo akka dhaabbatte ati yaada dhiifte jechuudha. Yaada dhiifte wayillee hin yaadattu waan silaa gattillee hin yaadattu jechuudha yoo fakkeenyaaf wanti qootaan isa yaada namni kun dalagatee nyaata yookaan hunda sirraa cufee akkaataa itti nyaatamu beelee hin beektu qattaadha jechuudha gaa akkasi. Yoo gabbaatillee alaala shaaraallee yoo godhe itti bara amma fakkeenyaaf nama maraati biyya kana keessatti illee gara ani waan na ajaa'ibsiisa karaarratti amma maraataan ni yaana qumaama uummanni fakkeenyaaf uummanni arabaa kun haffaasaa itti hidhee waan adda addaa zubaalaa itti hidhee sareen duutuun yookiin bashoon duutuun beektu biruma gattaa'ee deemaa dhufee birumaa nyaata jechuudha. Nyaata ati kan ni deebsan hin nyaatu jechuudha. Sammuun isaa dalaguu dhabuurraa. Akkasii daawwattoota kabajamtoota keenya nuti ammoo waan birootiif isin jechuun dhufne akkuma illee fayyaa alhamdulillah isinillee akka yaanne nu wajji rakkattanii garuu yeroo gammannees nu wajji gammada. Nu wajji gammadanii gammachuun teenya gammachuu teessin jechuudha. Viidiyoo xiqqoo tana osoo liinaan hin jirre jechuudha. Viidiyoo biroo bal'inaan liinaa wajjin isinii qabanne nama hundaa'u Maammadii Dachaasii sheekticha keenyallee nu hundinuu jechuudha ganaadhaan walitti deebinaa jechuudha. Nama hundaanuu walitti deebinee nuti galatoonfanne gaa'ee amma galatoonfachuu sirrii hiftii armasi awwala duraa barsilaa bar uummata Oromoo galatoonfadhatiin uummata Oromootiin haadha mana biyyaa ta'uu jiraaffaate. Saboo maaliif jechuun amna makiinaan sa'aatii 15 deemuu barbaachisa jechuun kun argaa hojii isaa dhiisee hojii qaba. Akkas jechuun faraan illee ichi dhaqee isa fiduudhaaf haa galatu ammoo mucaan si harka ibtee faraan akka gadi lakkifne waan sanii nama waan akkanaa hojjetu nuti dhabamsiisuu qabna magaalaa tana keessaa. Dhabamuu qaba. Antanaan jiru hin dhufin dura Abdallaa maa wallaannee naan jedhe jaas. Abdallah irra taatee yeeffannuu jee Abdallaan tokkichi lubbuun isaa yoo baatellee rakkoon qabu hin jedhe. Garuu namni waan kana dalagu sun anuti amma Abdallaa yoo fayyifne adda fayyaan jeen. Waluu quban qabdu gana. Fayyee jenneeti nama kana dalagaa teenya waliin aan jeen. Yoo Abdallaa akkana dhiifne nu duraa mul'ata. Nama kana bakka inni duraa irraa ka'e abbaa waan san dura dalagu san hunda harkatu qabnaan jeen. Hoggasan egaa isaan kana kaanteenaadha shanshanata mootummaa kana walitti yoo nam 10 ta'anis walitti tarreessine akkasii hordoftoota duratti ol baafne Abdallaa Suutaa egaa tasgabboonee fayyifannaa jeen. Akkasii dhugaa keessaa. Inni immoo dura isa jaa. Kara dalagaa teenya nama hooriya. Eenyu wal bira dhufa. Dachaas illee bachuu fayyummaa dhaba kiyyaatu yaachisee dura Abdallaa wallaanne yoo isaan qaqqabnillee obaree jaannis illee yaadu bareedaadha. Akkasii daawwattoota keenya nuti maaliif biyya tana keessatti warri nuti warri hojii jiru wal qabannee jechuudha. Wal jala yaanee yoo Maammad dhukkubee Maammad dhahee ilaallaa jechuudha. Hamtu walii warra laaluun hin jiru jechuudha. Numaatu waliif abbaadha numaatu waliif haadha jechuudha. Nasirratti dabalate waan qabdu. Akkasii kabajamtootaa fi daawwattoota keenya akkanumatti yeroo hunda gartee gadda keenya nuti ifti biraan gahaa ooluun tunis aadaa nutti taateef du'aa nu godhaati. Akka hordoftoota keenya kana viidiyoo bireetu takka taleenee fi waan isaan irraa gammadanii waan isin irraa gammadan waan warraa baratan waan isin bohaarsa waan daangaa rabbiin tu'in egartee sanuma asitti walumaa galatti waan barnoota qabu takka nuti kun nama isinii gadhiisuu wallaalellee miti garuu yaa'ii tanarraa gisee buune yaa'ii taa'ee dhufa dirqama hundi saayibban keenya Abdallaa bichaa bira dhufu osoo hin taane yoo rakkoon takka saayibban keenya nama nuti beeknu takka bira yookaan hin beekin haa walitti dhiyaannu dirqama sanii dirbanna. Kanuma kana jidduutti biizii taane malee waan gaggaarii waan awwalaa gaafa dura chaanaala yookaan sooshaal miidiyaa irratti ol baanu diraama dalee garuu yaa'ii yoo dhufte abaluu osoo abaluu dhukkubuuti diraamaan dalaga jee nama walii yaamee maarree ta'a jira. Nuti immoo
sammuun teenya diraamaa yaaduu dhabdeetii miti. Kanaaf nu hordoftoota keenya jechiinan qabu dhumarratti kana inshaallah. Akkasiiti saniifuu du'aa ta'e sun nu godhaadha. Inshaallah yoo rabbi jee yaa'ii tanallee rabbi nu du'aa dhabamsiisu yaa'ii tanallee rabbi nutti hin deebisini. Du'aa hin ta'e hedduu nu barbaachisa daawwattoota keenya ammoo akkasiin isin hin jaa yoo rabbi jee inshaallah mubaarakii fi liina fidiyoota meeqa qabaniiru. Asumatti viidiyoo tanatti aantu guyyaa tokko booda akka nu eeggatanii jira. Warreen viidiyoo hanga dhumaa ilaaltan hubachuu dandeessan garuu ka tuqee irraa deebi'e waan nuti irra jirru hin beekudha. Yaada keenya warri hanga dhumaatti ilaalee viidiyoo sana hanga dhumaatti ilaalee yaada keenya achi keessanii bara. Waan irraa hubate. Komantii illee tan taane barreessanii nu jecha nu injinaadha. Yaada keenya fixadhaa laalaa fixaati. Yaada komantii yoo arraba taatanii nu arrabsadha yoo immoo waan gaarii taatellee nu barreessadha. Akkasiin isin hin jaa daawwattoota keenya nuti ammoo inshaallah yoo rabbi jee liinaa fi mubaarakii fi dachaasii fi akkasuma toofiqoo akkasuma warreen na biratti argame hunda isaatu faraanee qabadheetiin silaa kunfannis na bira jira. Dhagootti hin jiran. Na bira jiree yaati olii deemtullee. Sagalee hawwituun dhagoo jira. Viidiyoo kanaa kan lafa filtoo eeggachuutti jiru. Akallaa gammachuu teenya baga rabbiin walumaanuu nuti haaluuti walitti gammadee bannamu guyyaanis guyyaa idaati namu idaa fi suuqoonis suuqa deemee kunis jechuu karaa adda addaa kutee yeroo hojii jechuufin akkasiin hin jee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu khayri hiraadha. Ciao. Nagaan nu tura. Fayyaan qabadhu sharba. Sharba dhiisiyo. Kana dura ragaa. Tamam.